Aloo haleluuyaa maqaa gooftaa sii du'eetiin. Maqaa Yesuus sina kamita goobantu kinna garuu dadhaba maqaa kamita akkuma mana barumsaa deemtanii na dhibe. Duutaniiti biyya keessatti barattamoo biyyuma lafaata irra barattan. Aboo waan si gaafa Oromoodha jeetiin si hojjaasaa hojjeta. Arabiffaa si hojjaasaa hojjeta. Ingiliffaa si hojjaasaa. Amaariffaa Kiswahili si hojjaasaa hojjeta. Waan jedhe kaduraa san naa deebifte eenyutu du'e jedhe. Warra du'aa isaa argitaan deema. Goolii si galchuu deema. Asirra goolii ajaa'ibaatiin laatta akka Roolaandiinoo takkaan naqini si naqu deema wangeela keetiin. Yoo gaafii kana akkuma si gaafate goolii asii seentee si qofa ani yoomiyyuu laal isa wanta saniini gara saniini miti kan deemtan amma gaafii gaabila ani waan si gaafadde qofa dhaggeeffadhu goolii osoo hin ta'in wangeela kana mana itti sin qaana'u saasaa dubbii itti si yeello too much naasain hedduu naasoo itti dhiifti waan gaafatu akka jaa wangeelli keessiimu akka dubartii cumumu jechuu jirtuun ta'edha deebisuudhaaf qophaa'oo jira deebisuudhaaf qophiidha tiktook irra dhufte moo hin qophaa'in dhufteeti. Malaan deebiin deebisuu jechaa jiru akka isin ka'anii wangeelli kan kee deebisuudhaaf qophaa'oo jira deebisaa islaamni si gaafatu deebisuudhaaf qophiidha moo qophii misirraa hin dhaaba. Qophiidha. Okay si gaafadha. Amma naa galetti. Waan siif hin galin naaf hin himtu kanaaf hin galle hin beeku jedhe eenyutu du'ee jira jedhe. Uummata du'aa isaa arge du'aa isaa nama argetu akkas jedhe. Goobas naa deebiste waan biraa takka sin gaafadhu kana naa deebiste warra du'aa isaa warra du'ee ijaan argetu dubbate eenyutu rafee jira jedhe eenyutu rafee jira jedhe. Eenyutu rafee jira jedhe. Maaliif akka jedhe hubattanii jalqaba. Wayyoo cufadhu. Hubattanii jalqaba ishii. Dan I don't want to talk with you that's it fixadhu nagaan boqodhu. Gaafa afaan Oromoo barattee gaafa deebisaa qophooftee gaafa kiristaanummaa wangeela keetti saalfachuu dhabdee mamii shakkii dhabdee gaafa skooto then come and talk with me reality dubartii sirra jabdu dhugaa maaliif jennaan dhiirtii deebisaaf qophii miti hin dandeessu fixadhe sirraa isin beeku naxee manarraa barbaadu malee isin gaaffii deebisuu dhabee hin dandeessu hin saalfatta deebisuu hin dandeessu waan an si gaafadhe umrii ta'uu si gaafate umrii haadhateetiin naaf hin himtu umrii ta'eetiin si gaafadhe. Waan asin gaafadhe ati daqiiqaa sadii osoo gaafuma kana silaa deebiste waan irra si mudatu waan ati ofitti kofaluu deemtu si mudachuu deema. Akkamitti deebisaa kana ragaan akkan isin hin jenne baran akkamitti ati nama gartee dan akkamitti ati dhiira taate eenyutu du'e jedhee fi eenyutu rafee jira jedhe lamaan gada deebisuu danda'u. Ilmoon ta'e irraa barbaadanii. Indebis sama? Rosa koi tak kita tangan gafada. Rosa mani gafada, Rosa ni Davis. Rosa. Itu dia jadi. Ada mamat gede lah lah. Sanida mamat endet nu tiya ke nama negeri. Ini apa nama yo ni manyanjur roti karte. Inggris fanjur, Amari fanjur orang muda. Wanjur. Alam tinis tigistin orang tu. Anda ziat. Male. Amari fan asal jiran. Tayyib. Laki amma wa sidal amma beka tani asa fitira sini soddo makasa na deemsta okay shi kwa sini kabaja nurra qabdu sini gala nama jabara waan kabaja okay an waan siga fade na didde waan siga fade sitanima ani sinitti deebisu sodaadde miti yookiin immoo dhugaa jiru kun dhugaa miti jechuuf miti garuu sin kanarraa barbaadan gaafa akkana ka jedhe oduma dubbisanii sulaa isaanii iyyuu dubbisanii kaanii achi gadi fidanii maal akka jedhu hubatanii inni fayyisuu waan danda'uuf ofitti amanee waan akka fayyisuu danda'u beekuu fi inni iyyuu rafeera jedhe waan jedhe isatu rafee jira jedhe waan kana oduma qaa kana fixadda caranaa lattanii bayyaa sootanii. Too much. Okay, tifufime. Fixadhu guu fixatte fixadhe naan jedhu achi booda gaafuma kana si gaafatu. Inni sababa fayyisuu beekuuf akka fayyisuu danda'u osuma beeku iyyuu inni rafee jira jedhe malee inni daareqxuma inni rafee jira jedhe dubbachuu isaa miti. Isin gaafa na rafee jira isin hin jedhe inni rafee jira jettanii akkasitti xumuruu dhabe. Akkasiin moo miti. Inni gin akka fayyisu sababbi beekuuf rafee jira jedhe. Akkasitti inni hubattu yoo ta'e deemiin isa kanaadha. Sababa fayyisuu danda'uuf rafee jira jedhe malee rafaa miti kan jiru du'aadha. Akkasitti isinii danda'ama ta'an akkasitti isinii deebisee jira. Fixatte? Malee rafaa ta'e rafeetii namni du'aadha. Fixatte? Itti fufaa. Fixatte? Itti fufaa. Jarri eenyu warri daa'imni du'ee jira kan jedhe.
warree sana du'aa isaa kan arganidha. Goobas. Eenyu kan rafee jira jedhe. Oo yaaboo sin akkamii maqaa Yesuusitti akkamitti isinitti maqaa ishee akkamii Yesuusitu jedhe. Hin salfatteetiin Yesuus jedhe. Goobas. Okay. Jara lamaanirraa ni rafee moo ni du'e? Eenyutu kijibee eenyu dhugaa dubbate? Eenyu dhugaa dubbate Yesuusii fi jara? Kinoola kana kaalaa yaani keessan kinoola. Kana barbaadu deebisi. Yaada jedhisi. Ni rafee moo ni du'e mucaan? Ni du'e. Ragaa. Yesuus waa fayyisuu danda'uuf. Okay. Oh, Yesuus ni kijibee jechuudha. Yesuus ni kijibee jechuudha. Ni rafee jechuudha. Waaqayyoon kijibuun kijibne. Okay. Namni nama lubbu nama afurri keessa jiru rafamoo nama afurri keessa hin jirre rafa. Nama afurri keessa jirutu rafa. Goobas namni kun afurri keessaa beemu hin baane. Namni kun. Namni gartee inni du'e kun. Du'aadha. Du'aadha. Kanaafuu Yesuus ni kijibee. Yesuus ni kijibee. Ni fay. Kinoo akkamitti akka fudhattu kinoo akkasitti fudhattu baasi. No afaan Oromoo sitti haasa'u jira. Afaan Oromoo sitti haasa'u jira. Nama du'e nama lubbuun hafuuraa fi fooniin wal keessa jiru rafe jennamoo. Nama hafuuraa fi lubbuun adda baateeni. Wanta tokko gaafa gochaan himta wanta gochuu qabdan tokko akka tamantan gootan. Dubbu wanta akkasii galuuf. Orma isin garuu dhugaa jallisaa jirtu dhugaa. Dhugaa jallisaa jirtu dhugaa rabbii. Laala. Kun oduma isin galuu wanta. Du'e nama tokko ni boqotee yeroo jedhan yeroo foonii fi hafuurri adda bahu moo yeroo foonii fi hafuurri adda bahin. Silaashi ilma waaqayyoo jedha iddoo itti ilma waaqayyoo jedha iddoon akkasii isin barbaachisu ilma waaqayyoo ta'uu isaa namanne isin. Ani ilmarra hin jiru goba sirrii waa'ee ilmaatii fi ilmoo fi obboleessaa fi obboleettii hin jiru waan jedhe namni yeroo du'e jedhan boqote jedhan foonii fi hafuurri yeroo adda bahe moo yeroo foonii wal keessa amma naafete ho'i boqonne. Carraa tokko isa qofan qaba ishee qofa carraa tokko isa qofa. Arras taanaan borus taanaan Yesuus jireenya dhugaadhaa. Garuu amantaan isaa barbaatanis isa taanutti bu'uun na buusuu dandeessu. Surree fi lallabika maala lallaban jiru waldaan jirtu yoon hin deemete numa deem hin dandeessu hin beeka deebisu. Maa lallabuun ati dhiira taatu haasa'u maa amma tana ceeta waan siin jedhe namni du'e yeroo jedhamu namni du'e jedhan the separation of the body and the soul jedhaniin afaan Ingiliffaa yeroo foonii fi qaamni kunii fi hafuurri adda bee akkuma gartee foon gara biyyeedha hafuurri gara waaqayyoo jedhu namni yeroo gartee adda kun lamaan adda bee boqotee biyyeen itti salphatu yeroo jedhan sani namni lubbuun jiru kan hafuura keessa jiru rafu jira jedhan seellu afaan Oromootittu kanaaf Yesuus ni kijibee jechuudha bakka kanatti galatoomi lallabadhu ulii bakka biraa Yesuus ni kijibne. Okay gaafis gaafadhu bakka okay dhaabadhu Yesuus bakka itti wangeela raawwachuu kennu ni fudhata jira. Haleluya maal goota dhiirteen kana waan gaafii kana hin deebista kana deebis dura. Ani sin duukaa toon taane abdii duukaa sangaa fadha gaafii duukaa miti. Gaafatama ayyee kiyyan deebistu. Busiinaasi ani wangeela keessaa toon taane daarikti akkatti gaafii sin hin gaafadha. Maal daarikti gaafa wangeela nuti bakka kanatti qur'aanaa fi wangeelaa saasoyna qur'aanaa fi wangeelaa isa nagasii kenna waan tokko qofa adda qabatee ceetu hin jirtu. Okay, ani kan jiru yommuu amantiin kee kiristaana moo islaam moo waaqeffata moo pheenxee moo ortodoksii moo maqaan Yesuus moo evangelistii moo protestaantii? Kiristaana. Kiristaana keessaa pheenxee moo ortodoksii? Ay pheenxee. Pheenxee or beentee? Isuma ammate jechaa jirtu. Kiristaanni tokkuma lama hin jiru sadii afur. Tokko miti. Simbiretti yoo ta'e beeku. Ayyee ati waldaa ortodoksii deemtamoo waldaa pheenxee deemta? Kiristaana jedhamu warri beentee kiristaana.